Kenna kana anatu isaanii qopheessee keekis ta'ee kenna kanas ta'ee hababaa kanas jechuudha caaltuu fi muktaarii dhugaa hedduu takka itti gammadee jira waaqayyoon tokko isaan haa godhu rabbiin walitti isaan haa jaalatu jireenya gammachuu rabbiin isaaniif haa kennu dhugaa hedduu takka namatti tolu hedduu takka nama boonsu baay'ee tokko itti gammannee jirra jechuudha yeroo jalqabaatee fi caaltuun kan viidiyoodhaan dhufte haadha manaa muktaarii innaa koongiraajileeshin baga gammadan jechuun hin jaaladha hedduu takka itti gammadee jira. Ashama harka fuunee hordoftoota masaarsiituuf jarra jirtu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Warroonni maatii koos taatanii hordoftan guddaa galatoomaa isinan jedha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo birootiin walitti deebinee jirra. Dhugaa viidiyoo hedduu na gaddisiisedha jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii egaa yeroo ammaa kana keessatti haalli ittiin keessa jiraatamu baay'ee ulfaatee jira. Obboleettiin ofiyyoo obboleettii ishee irratti kidatii uumtu eenyuuf akka amanamee waliin jiraatamu baay'ee tokko namatti ulfaata jechuudha. Haa ta'u malee garuu dubartoonni yeroo baay'ee yoo obboleettii isaanii of biratti fidaniitu barsiisanii abbaan manaa isaanii fi obboleettiin isaanii haadha manaa isaa irratti amaaggate yookiin baalaga'ee yommuu argitu yeroo baay'ee dubartoonni namicha isaa irratti murteessan jechuudha. Garuu anaaf yaadni kuni gochi isaanii kuni anaaf fudhatama hin qabu. Sababbiin isaa jarri kuni lamaaniyyuu dogongora qabu jechuudha. Isheen obboleettii ishee waan taateef ishee ofitti aansite isa dubbadaadha jechuun anaaf sirrii miti jechuudha. Viidiyoo kana dhugaa hedduu takka na gaddisiise. Obboleettii ishee barsiisuudhaaf jecha of bira fiddee erga of bira fiddee booda isheen gara hojii deemte. Yeroo isheen hojii deemtutti abbaan manaa ishee mana keessatti yommuu oolu obboleettii ishee kana waliin yeroo amaaggatudha kan isheen irra geesse jechuudha. Kanaaf kana kan qabu jaruu malachuudha rakkina kan qabu jechuudha. Obboleettiin isheetis osoo yaaddiif ta'e gochi kun osoo akka sirrii hin taane osuma beektu isa waliin amaaggadhu eegalte jechuudha. Sababbiin isaa isheedhaaf jireenya hin ta'u namni kun jireenya qaba bultii qaba. Daa'ima qaba isheen obboleettii isheeti deebitee obboleettii abbaa manaa obboleettii ishee waliin baalagaa'uun hedduu takka nama qaanessa. Osoo fedhii qabaachuu baatte intalli kun deebitee obboleettii isheetitti gaafa inni rakkina ishee irratti uumuudhaaf yaadu obboleettii ishee beeksistee ture jechuudha. Osoo fedhii hin qabaatini osoo nama kana hin barbaaddu ta'ee jechuudha. Biyaansi akkasiyyuu jettee yoo obboleettii ishee beeksisuu baatte sababa garaagaraatiin yookiin nan deemaa ta'uu danda'a. Dhugaas baastee yoo itti himte rakkoo keessa osoo hin galin obboleettii isheetis osoo hin miidhin nama kana saaxila baasuu dandeessi jechuudha. Garuu nuti isa bichaa balleessaa goona. Isheenis badii qabdi innis badii qaba jechuudha. Inni gara ishee dhufee jira. Isheen abbaa manaa obboleettii ishee erga ta'uu barte sababbiin isa waliin ciistuuf sababbiin isheen isa waliin talaalaastuuf tokkollee hin jiru jechuudha. Ani akka yaada kiyyaatitti garuu baay'ee tokko ulfaata. Dhiirota tokko biratti jechuudha. Warroonni obboleettii ofii barsiisuudhaaf akka isheen isa gargaartuuf isaan gargaartuuf daa'ima isaaniif qabduuf jecha of biratti fidanii obboleettii ofiitiin gaafa kadda'aman baay'ee tokko garaa nama nyaata jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf baadadha ormi ormaadha. Garuu obboleettiin ofii jechuudha. Obboleettiin ofii namni kun isheedhaaf illee akka jireenya hin taane hin beekti. Akka isheedhaaf illee bultii hin taane hin beekti. Ijoollee meeqatu abbaa manaa obboleettii ishee irraa ijoollee argataa jira yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Yeroon babbadee jira. Kanaaf warri gara fuulduraatti illee obboleewwan keessan of biratti fiddanii barsiisuu barbaadani. Biyaansi hanga tokko obboleettii ofiitillee itti dhiyaatanii gaggaafachuu wanta jiru gaafachuu furmaata jedheen yaadaan akka nama tokkootitti bicha dura shakkiitti seenaniiti miti garuu dhumarra mootu isaan dhoksaadhanis waan kana yoo raawwataniyyuu dhumarra garuu tagaallachuun isaanii hin oolu boodarra garuu ifa bahuun isaanii hin oolu jechuudha. Tanaan durallee akkuma beekamu obboleettii wayii osuma mana keessaa waliin jiraattu mana obboleettii ishee keessatti obboleettii ishee oksitee abbaa manaa ishee waliin wal argan ture mana tokko keessatti walumaa galatti waliin rafan ture jechuudha. Sana booda mucayyoon kun ulfooftee jechuudha. Uffata bal'aa uffatti maal jetti hanga mucayyoon sun ulfooftee deessutti obboleettiin ishee yaadni galuu fi dhabee
giraata gabba'aatii turte jechuudha. Hanga kana hunda deemuutu jira jechuudha. Namni rakkoon yoo jiraate itti himuudha. Namni kun isheedhaaf hin ta'u, isheedhaafis bultiin ta'u, ishee tanas bultii ishee jalaa dhiisiste sababii isheetiin jechuudha walumaa galatti. Innaa yeroon amma nuti keessa jiru baay'ee tokko babbadeetii jira eenyu akka amanu jechuudha. Akkasumallee warroota karaa irra deemaa jiranii hangam hiriyyummaan dhugaa akka jiru kan ittiin baraa jirrudha jechuudha. Namni nutti dhiyaate hundi hiriyyaa keenyaa miti. Kan sin jaaladha nuun jedhe hundi nu jaalata jechuu miti. Kan nuuf isiniif yaada nuun jedhe hundi nuuf yaada jechuu miti jechuudha. Keessattuu sammuu kana akka chaalenjiititti yookiin immoo geemii jedhanii iccitiiwwan namoota hedduu kan gadi bahaatii jiru. Kara hiriyyummaatiin jechuudha. Hiriyyaadha jedhanii waliin kan deeman karaa gubbaa osoo waliin deeman dingata iccitiin isaanii jalaa gabbahaa jirti jechuudha. Hangana sobamaa jirra nuti jireenya keenya keessatti. Hangana hiriyyoota ofiitiin sobamaa jira namoonni tokko jechuudha. Dhugaan yeroo tokko ofitti hin gammada. Jireenya biyya ormaa arguun kan koo waa hedduu akkan baradhu na taasisee jira. Gama kamiiniyyuu haa ta'u gama jireenya gara kamiiniyyuu waa hedduu irraa akkan of xinniqqaaqee godhus waa hedduu akkan baradhus na taasisee jira jireenya biyya ormaa jechuudha. Jireenya biyya ormaa keessatti hojjennee qarshii argachuu qofa osoo hin taane barnoota hedduudha kan argachaa jirru, waa hedduudha kan barachaa jirru jechuudha. Gaarii samaas waa hedduu barachaa jirra jechuudha. Miidiyaa kana akka nuti ittiin fayyadamnetti irraa waan gaariis fayyadamuu dandeenya, waan badaas irraa barachuu dandeenya jechuudha. Har'a osoo namni tamokroo namaa irraa waan barata. Amma yeroo baay'ee namoonni ani nan beekasiin jedhu. Beekumsa isaanii san irratti waa dabalatuu hin barbaadan. Fakkeenya bishaan burcuqoo tokkotti yoo gadi naqxee burcuqoo sun yoo guute irraan dhangalaa'a malee burcuqoo san keessa gadi hin seenu bishaan biroo jechuudha. Nutillee barnoota irratti wanta beeknu irratti beekumsa argachuun nu fayyada malee nu hin miidhu jechuudha. Kanaafi har'a osoo namni kamiyyuu boru jireenyatti eegala nan seena jedhee namni hundi tokko osoo hin taane garuu wanti har'a argaa jirru kuni nuuf barnoota guddaa ta'e jechuudha. Waa hedduu akka irraa barannu nu taasisi. An akka nama tokkooteeti jechuudha. Hiriyyaanis maal akka taate hiriyaan hunda miti. Garuu irra caalan hiriyyaa gantuudha jechuudha. Hiriyyaa dhiiras haa ta'u dubartiis haa ta'u hiriyyaa gantuu. Osoo isaa walitti isa araarsitu ani jaarsummaa isaaniitii jette jaarsa isaaniitii jette walitti araarsiti ijoolleen kun wal lolanii arguu dandeessan viidiyoo kana walitti araarsiti. Garuu ishee mucaa waliin hiriyyummaa jaalala qabdi jechuudha. Inni jaalatte jechuudha. Ishee kana waliinis jaalalleedha. Ishee tana waliinis mucaan jaalalleedha jechuudha. Dhiira tokko hiriyyaa isheetii fi ishee jaalata jechuudha. Kanaaf yeroo kana keessa jirra. Isaan gaafa isaan wal lolan walitti araarsiti maal akka barbaadde yoo nanaan galu jechuudha. Namni akkamitti keessi isaa namaaf ayyameetu nama sobee nama waliin jiraata. Namni bar dhugaa yoo namatti hime isaadha filatamaan jechuudha. Kan namatti fakkeessee ilkaan namatti kolfee nama waliin jiraatu diina namaati jechuudha. Namni akka jireenya isaatillee hin sirreeffanneef kan taasisu isaadha. Diinni namaa fageenya irraa dhufeetii miti kan namni kanuma nama waliin nyaatutu deebi'ee nama nyaata. Ani viidiyoon hedduu itti gaddaa jiru miidiyaa kana irratti warroota samoona kana karaa irratti deemaniitu geemiti jedhanii namoota iccitii isaanii hawwataa jiran jechuudha. Osoo jaalallee qabu kan biroo waliin yeroo janachan bilbilli isaa gaafa harkaa fuudhamee ilaalamu isheen isaaf amanamtuu taatee isaaf jiraachaa osoo jirtu inni garuu kan biraa jaalatee argama. Inni kan biraa osoo janajjanuu argama. Inni osoo hiriyyaa ishee waliin jaalala qabu argama. Hiriyyaan ishee mootii deebitee yommuu isa jaalattu argina. Eenyu amanuree yeroo ammaa kana keessatti eenyuuf amanamee ta'a. Kanaadha. Kanatti aansee immoo jireenya nama lamaa gidduu keessatti qaama sadaffaan galchuun tasumaayyuu hin barbaachisu. Tasumaayyuu jechuudha. Nama ta'ee kan waliin lolliin jiru hiriyyummaattis abbaa manaa haadha manaas ta'anii namni kamiyyuu wal lola. Garuu rakkina nu gidduutti uumamu saniif immootu nuti rakkina furmaata sanii ta'uu qabna malee qaamni sadaffaan rakkoo keenya san nuuf fura jennee ni yaadna yoo ta'e qilleensa ofitti galchuu ta'a jechuudha. Jireenya keenya sirreessuu osoo hin taane namni sun akka iccitii keenya baruu taasisa jechuudha. Nama hunda sun taane nama muraasni. Namni rakkoo isa gidduutti uumame qaama sadaffaa biraan osoo hin ga'e ofii isaatii xumurachuu danda'uu qaba.
ofii isaatii furmaata rakkoo sanii ta'uu qaba jechuudha. Malee rakkinuma hundaaf